Yooyyaa baga nagaan dhuftanii barattoota keenya kana dura lecturii lama wajjin ilaallee turre. Kunis sadaffaati. Types of the cell fi gosa seelii kamiitu jira kan jedhu wajjin ilaaluudhaaf walitti dhufne irraa jechuudha. What are prokaryotic and eukaryotic cell kan jedhu wajjin ilaala. What are prokaryotic and eukaryotic cell kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Many biologists believe that prokaryotic cell was the first type of to be formed when life was involved. Yeroo wanti lubbuu qabu gara addunyaa kanaa dhufu wanti jalqaba uumame prokaryotikidha jedhanii biologistoonni baay'een amananii. Prokaryotic cell are much smaller and simpler than eukaryotic cell. Prokaryotic cellonni baay'ee xiqqoodhaa fi saayiziidhaan baay'ee xiqqoodhaa fi simpiliidhaas caasaan isaanii. Yeroo eukaryotikidha wal bira qabsiisnee ilaalu. Even so, this cell must carry out all the same function that eukaryotic cell carry out in order to survive. Garuu kan nama dinqu jiraachuudhaaf prokaryotic hammaan xiqqoo haa ta'ani malee simpilii haa ta'ani malee wanta eukaryotikiin godhan kamiyyuu godhuu danda'u akkasumatti jiraatu. There is therefore some division of labor within cell. Kanaafuu qoqqoodamiinsa hojii tokko tokkotu jira. Seelii kana keessatti. There are specialized region for certain function. Kutaa hojii tokko hojjechuudhaaf qofa abbummaa qabutu jira. Kutaa hojii tokko hojjechuudhaaf qofa abbummaa qabutu jira. However, there is much more division of labor in eukaryotic cell. Garuu qoqqoodamiinsa hojii kana yeroo laalle eukaryotic cell keessatti baay'ata. Kutaa organeelota baay'eetu jira waan ta'eef achi keessatti baay'eedha jechuudha. There are different types of eukaryotic cell. Eukaryotic cell baay'eetu jira. Eukaryotic cell gosaan baay'eetu jira. But all of them have number of feature in common. Garuu hundumti isaatu caasaa wal fakkaatu qabu. Caasaa wal fakkaatu qabu. Fakkii 4.15 jechuu isaanii ta'e akka kana jechuu isaaniiti akka agarsiisutti generalized kan ta'e animal cell agarsiisa. Most of structure shower kan ta'e structurein achirratti argaman baay'een isaanii eukaryotic cell keessatti kan argamu jechuudha. Seelii biqiltootaa fi seenii bineeldotaa agarsiise isaan baay'ee ofirraa qaba. Yeroo division of labor yookaan kutaa qoqqoodamiinsa hojii isaan tokko tokkoof kenname yeroo laalle bakteeriyaan eukaryotikii keessa prokaryotikii keessa isa tokko caasaa gara garaa qaba. Fakkeenya flagellum kan ta'e caasaa ittiin socho'uuf isa gargaaru. DNA strandii DNA caasaa genetika, raayibosoomii, saayitoosoolii dhangala'aa saayitoopolizemii keessa, fimbiree wal hormaataaf kan itti fayyadamu. Plasmid DNA gosa lamatu jira. Tokko isa luuppii ta'e isa gidduutti argamu kana, lama immoo isa luuppii ta'e kan gara gadii sanatti argamu plasmid DNA jedhama. DNA gosa lama qabaachuusaa hin dagatina. Kaapsuulii haguuggii seelii kan cicha seelii kan niikulasii irraa hin ijaaramne. Kutaa seeluloosii ማለት seelii kan cicha seeluloosii irraa hin ijaaramne cicha seelii kan peptidooglaaykaan irraa kan ijaarame qabu. Membreenii seelii qabu. Kaapsuuliidhaaf garuu cichi seelii kun bakteeriyaadha. Bakteeriyaatti garaagarummaa qaba. 12tti sirriitti barattu jechuudha. Caasaa isaa tokko tokkoonsaa iddootti ilaallu jira. Secretory vesicle jira. Double membraneidha. Golgi apparatus jira. Smooth endoplasmic reticulum, nucleus, nucleolus, perizosome, rough endoplasmic reticulum, mitochondrion, cell membrane, free ribosome kan socho'an jira. Cytoplasm, vesicle, nuclear envelope,
fagosaayitik vesikiliin jira. Laisosoom kan kana fakkaatan yeroo caasaatti ilaalutti gadi fageenyaan laala. Kanarraa maal hubachuu dandeenya? Kililli yuukaayirootikiin kompleksii akka ta'an prokaayirootikirra kompleksii akka ta'an hubachuu dandeenya jechuudha. What is really different about them is that there are many more different individual structure called organism. Kan nama ajaa'ibu immoo orgaanilota kan jennu caasaa xixiqqoo kan prokaayirootika keessa hin jirre garuu yuukaayirootika keessa jirutu jira. Garaagarummaa qabu dhuunfaa isaaniitti kan qaban. Also there are many more membrane in the cell. Caasota membreenii seelii keessaa kan double ta'an kan mataa ofiinii qabanitu jiru. Some of these form the complex membrane system that found throughout the cell. The endoplasmic reticulum. Tokko immoo complex membrane systemii uumu kan guutummaa endoplasmic reticulamitti marsee argamu. Kana caalaa immoo orgaanelii membreenii surrounded ta'e qabu. Double membrane kan jennu membreenii double membrane kan ta'e fakkeenyaaf nucleusii gidduutti kan argamu double membrane dha. Mitochondriaan double membrane. Chloroplastiን hoo jiraate biqiltuu keessa jira bineelda keessa hin jiru garuu double membrane. Lysosoomiin double membrane dha. Golgi apparaataasiin double membrane dha. Kana qofaa miti vasikiliin double membrane dha. Fi baay'eedha isaan double membrane organelle jedhamee waamamu jechuudha. Double membrane qabaachuun kun functionally efficient gahaa akka ta'an hojii isaan irratti gahaa akka ta'anis isaan gargaara. Because each mitochondrion is enclosed by membrane, actual by two membrane, the reaction that takes place are not affected by other cellular reaction. Fakkeenyaaf mitochondriyaa fudhanne mitochondriyaan achi keessa qofatti waan geggeeffamuuf double membraneidhaan saayitoopilaazmaa keessa warroon jiran irraa adda ba'ee waan jiruuf seeliin kun itti bu'ee hin jeequ hojii isaatti hin jeequ. Kanaaf mitochondriyaa keessa kan jiru reakshiiniin kamiyyuu bilisa ta'ee isa saayitoopilaazmaa irraa adda ta'ee reakshiinii geggeeffata. Also, membrane of endoplasmic reticulum separate area of the cytoplasm and endoplasmic reticulum iddoo lamatti yookaan iddootti cytoplasmic ode hojii isaaniitiif independently tokko irratti osoo hin hirkanne akka dalagan isaan goosisa jechuudha. How did eukaryotic cell originate? Akkamitti uumame? Amma eukaryotic celliin jira yoo jenne akkamittiin uumame jennee laaluu dandeenya. One theory is that the modern eukaryotic cell was formed when several of the more primitive prokaryotic cell got. Amma prokaryotic cellidhaa fi eukaryotic celliitti jira jenneerra. Eukaryotikiin akkamittiin uumame kan jedhuu fi theory tokkotu jira. Theoryin kun maal jedha? Eukaryotikiin kan uumame primitive warroonni duri jalqaba uumaman prokaryotikoon yeroo walitti deebi'an waggoota miiliyoonaan lakkoofsisee uumame. Kanaafuu ancestral prokaryotik irraa uumame. Ancestral prokaryotikii kanatu membranes ta'e membranii baay'ee horate jedhanii lafa kaawwachu. The plasma membrane around the cell became more and more enfolded until there was extensive membrane system. Plasma membrane cell irra jiru walitti marame enfolded ta'e irra deddeebi'ee enfolded ta'e hanga gara membrane isa sirriitti geeddaramutti jechuudha. Plasma membrane akkana ta'uunsaa booda gara maaliitti jijjiirame? Gara endoplasmic reticulamitti akka jijjiiramuuf endoplasmic reticulamiin jiru kun plasma membrane prokaryotikaattu kana uume enfolded jedhu godhuu isaatti kana uume
jedhanii amananii. The next stage in the cell in the theory suggests that there is membrane cell engulfed other small cells that were better at respiring organ molecule to release energy. Kan biraa maal jedha kutaan itti aanu kan biraa. Caasaa biraattu jira kan liqimfame seelii xixiqqoo biraa liqimfame seeliin sun ammoo gubamiinsa soorataa keessatti baay'ee gaarii kan ta'e sana booda anniisa gadhiisuu kan danda'u kan liqimfametu jira. Kan liqimfame kun gara maalitti geeddarame jedhu gara maayitookondoriyaatti geeddarame jedhanii amananii jechuudha. The cell that contained them were heterotrophic and the forerunner of animal, fungal and protestant. Seeliin inni qabateeru morroon soorata mataa ofii qopheeffachuu hin dandeenye bineeldota duraanii, fangaasota duraanii fi pirootestaa duraaniiti jedhanii amanu. Kanarra caalitti immoo maalidhaaf maayitookondoriyaan ingalfidi ta'ee orgaaneliin biraa rispaayireeshinii gaggeessuu irratti beetar kan ta'e ingalfidi kan ta'e maal godhe jedhu the cell that contained this would be one further stage suggests that some of the cell with their primitive mitochondria also engulfed other smaller prokaryotic cell. These were prokaryotic cells that could be maal jedhan primitive celliin kan bira kan mataa ofii keessatti iyyuu mitochondria engulfed godheeru kan biraas engulfed godhe seensise gara ofiitti. Kun ammoo directly gara maalitti jijjiirame isa photosynthesis uumuu danda'utti. Kun ammoo kan photosynthesis danda'u jechuun orgaanelii chloroplastitti jechuudha. Seeliin kun ammoo autotrophic ta'uu mala pilaantii duraanii keessa furnaree pilaantii duraanii keessa. Tiyooriin kun maal jedhama? Endosymbiotic theory jedhama. Namni yeroo jalqabaatiif dhiyeesse Dr. Lian Margulis jedhamu. Dr. Lian Margulis jedhamu. Suuraadhaan geeddaramuudhaaf yoo laalla ancestral prokaryotic injira. Ancestral prokaryotic injira. Ancestral prokaryotic kuni maalidha? Cytoplasmii qaba, plasma membrane qaba, DNS of keessaa qaba. Plasma membrane kun infolded ta'e walitti maramee akkuma yeroon deemuun gara maalitti jijjiirame? Gara endoplasmic reticulumitti jijjiirame. Endoplasmic reticulumitti jijjiirame. Nucleus kan qabu endomembrane uumame sana booda seelii lamatu engulfed ta'e. Seeliin tokko aerobic kan ta'etu engulfed ta'e. Inni lammaffaa ammoo photosynthetic kan ta'etu engulfed ta'e. Tokko maalidha? Prokaryotii photosynthetic kan ta'e bakteeriyaas ta'uu danda'a, wanta biraas ta'uu danda'a, bakteeriyaa photosynthesis geggeessu ta'uu danda'a. Isatu engulfed ta'e. Kan biraa ammoo aerobic heterotrophic kan ta'e kuni aerobic heterotrophic kan ta'e kuni directly gara mitochondriyaatti jijjiirame. Akkasirraa agarruutti kun jechuudha gara mitochondriyaatti jijjiirame. Kun ammoo gara chloroplastiitti jijjiirame. Sana booda maaltu ta'ee eukaryotic cellitti uumame. Kanaafuu gabaabumatti eukaryotic celliin kan dhufe seerii duraanii prokaryotic irraa. Akkamitti dhufe? Prokaryotikiin tokko akkuma deemuun membreenis ta'e sel membreenii isaa wal marii. Sana booda sel membreenii isaa gara endoplasmic reticulumitti geeddarame. Sana booda ammoo aerobic heterotrophic prokaryotic kan ta'e tokko dhuftee itti madaqxe, itti seente. Sun immoo achuma keessatti haftee mitochondriyaatti jijjiiramte. Kan biraas double membrane kan qabdu photosynthetic kan ta'e bakteeriyaas ta'uu danda'a, biraas ta'uu danda'a garuu dhufee hin seene. Kun ammoo
gara kilooropiliitti kilooropilaastiitti geeddarame. Adeemsuma kana keessatti ancestor prokaryotii irraa eukaryotii uumame kan jedhu indoosimbiyanti tiyooriin waa'ee kanaa haasa'a jechuudha. Eenyutu which organism have eukaryotic cell and which have prokaryotic cell? Eenyutu eukaryotic qaba? Eenyutu prokaryotic qaba jennee laaluu dandeenya. The main group of things which of these have prokaryotic and eukaryotic and which have eukaryotic. The arkaa bakteeriyaa fudhanne fakkeenyaaf oldest jireenya bara waggaa biliyoona 3.5 dura jiran natti fakkaate. Oldest addunyaa kanarratti. Yeroo environmentiin haashishaate yeroo akka malee xoo'utti yeroo haalli jireenyaaf salphaan ta'an irratti uumame arkaa bakteeriyaan kun. The EU bacteria are what you and I really mean when we talk about bacteria. Yooma bakteeriyaa waa'ee bakteeriyaa haasottu waa'ee EU bakteeriyaa haasa'aa jirta jechuudha. Bakteeriyaa mar'umaan keessa jiru bakteeriyaa organizimoota dikkee godhu bakteeriyaa aanan gara isa yoogarte yookaan areera kan jennutti geeddaru kun EU bakteeriyaa isa beekamaa nuti haasa'aa jiru. Arkaa bakteeriyaan ammoo yeroo environmentiin itti harshii ta'e sanatti yeroo environmentiin mijanne sanatti isa uumamedha jechuudha. Kan biraa EU bakteeriyaan fakkeenyaaf unicelulaariidhaas prokaryotikidha. Arkiyaa bakteeriyaan immoo unicelulaariidhaas prokaryotikidha. Lachansaatu wal fakkaatu. Prootistaa warroonni ta'an fakkeenya warroota akka eukaryotikidha. Unicelulaaris ta'anii multicelulaaris kan ta'an jiru. Garuu plant, animal, fungi, protista are all eukaryotic. They can be multicellular. Fakkeenya plantiin multicellularidha. Animaliin multicellularidha. Fungiin multicellularidha. Protista multicellularis unicellularis ta'uu danda'a jechuudha. Maalirree garaagarummaan isaa what are the difference between prokaryotic and eukaryotic cell jennee laaluu dandeenya. What are the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell jennee laaluu dandeenya. Wantoota waliin madaalchinu baay'eetu jira. Gabateen kun yeroo baay'ee qorumsa irra dhufti. Wantoota waliin madaalchinu jennee laaluu dandeenya. Fakkeenya saayizii yoo fudhanne prokaryotikiin xiqqaadha tokko hamma 10 maayikiroomeetiriidha. Eukaryotikiin ammoo 10 hamma 100 maayikiroomeetiriidha jennee hubachuu dandeenya. Inni lammaffaan niikuleesii qabu. Prokaryotikiin wanti beekuu qabnu no membrane bounded nucleus. Nucleusii membrane bounded ta'e hin qabu. Eukaryotikii yeroo fudhanne immoo nucleus surrounded bounded kan ta'e qaba. Akkuma beeknu wantooti jenetikaa prokaryotii keessa faffaca'anii argamu jenneerra. DNA yoo laalle immoo continuousidha. Kan eenyu kan prokaryotikii continuousidha. Continuous loop yoom. Garuu prootiinii ofirraa hin qabu. Histone protein kan jennu ofirraa hin qabu. Kan eukaryotikii yeroo fudhan linearidha. Histone protein ofirraa qaba itti maratee caasaa isaa eeguudhaaf gargaara. Kanaafuu prokaryotikiin histone molecuuliin qabu jechuudha. Histone proteiniin qabu jechuudha prokaryotik seeliin. Kan biraa mitochondriaan hin jiru. Prokaryotik seeliin hin jiru. Eessatti respiration gaggeessa? Membrane of cell membrane irratti respiration gaggeessuu danda'a yoo mitochondriaan qaban taate. Hin qabu waan ta'eef achirratti gaggeessa. Eukaryotikii keessa jira. Chloroplaastiin hin qabu garuu prokaryotikiin hin qabu garuu wanta chlorophylii fakkaatu waan qabu photosynthesis gaggeessuu danda'u tokkoon isaanii bakteeriyaan tokko yoo fudhatu jira. Algaal seelii keessatti jira, plant seelii keessatti jira. Eukaryotikii immoo yeroo fudhatu. Raayibosoomiin jira, iddoo lachuu jira. Saayiziidhaan waliin fakkaatu. Kan prokaryotikii 7 yookaan 70 SIdha dhiifama. Kan eukaryotikii immoo 80 SIdha. Coefficient of sedimentation jedhama barattu. 70 SIdhaa fi 80 SIdha. Garaagarummaan isa jira. Garuu iddoo lamaanuu jira.
Kan isin qabachuu qabdan warroonni uumaman prokaryotik irraa uumaman lachan isaayuu hin jiran. Mitochondrianis chloroplasts hin jiru. Prokaryotik keessa garuu eukaryotik keessa jira. Seel wal cicha seelii kun prokaryotik keessatti yeroo kamiyyuu jira. Yeroo kamiyyuu jira. Garuu seeluloosii irraa hin uumamne. Peptidoglycan irraa uumame. Kun ammoo eukaryotik keessatti seel waliin pilaantii keessa jira, algee keessa jira, fangii keessa jira, seeluloosii irraa uumame. Kan biraa jiraachuu dhabuu danda'a. But always jechuu hin dandeenye. Always jechuu hin dandeenye jechuudha. Kutaa lammaffaa kana fakkaata. Kutaa sadaffaatti walitti dhufu.